bilisummaa uummata Tigraay Hiwaat naannoo mootummaa Amaaraa keessatti magaalaa Qobboo fi naannoo isheetti namoota nagaa irratti haleellaa raawwataniin jiraattonni hedduun du'uu isaanii ragabaatota waabeffachuudhaan maddi oduu Ajaans Firaans Pirees gabaaseera. Akka namoonni ijaan argan Ajaans Firaans Pireesitti himanitti fulbaana 9 bara 2021 ganda Gadamaayyuu jedhamu kan Qobboo irraa kiiloomeetirii 7 fagaatu keessatti yommuu hidhattoonni Hiwaati meeshaa waraanaa sakatta'uudhaaf manootan irra deddeeman mormiin ka'ee ture. Yommuu sana jiraattonni lola waan kaasanii fi hidhattoonni Hiwaati boodatti deebi'anus guyyaa lammataa deebi'anii jiraattota irratti haleellaa raawwatanii namoonni hedduun miidhamaniiru. Namni naannoo sanarraa baqatee magaalaa Dassee galee tokko bakka tokkotti reenfa namootan 7 arguu isaa fi isaan keessaas namoonni 4 miseensota maatii tokko akka ta'an mirkaneeffachuu isaa Ajaans Firaans Pireesitti himuun isaa gabaafameera. Dubbii himaan mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachoo Mul'une namoonni hedduun hidhattoota Hiwaatiin du'uu isaanii akka odeeffannoo qaban himanii lakkoofsa namoota du'aniitii fi akkaataa isaan itti du'anii dhiyeenya kana uummataaf ibsina jechuun isaanii himameera. Komishiiniin mirga namoomaa Itiyoophiyaa gama isaatiin dhumiinsa Qobboo irratti gabaasaalee naasisaa ta'anii argachaa akka jiru ibsuu isaa Ajaans Firaans Pirees himeera. Addi bilisummaa uummata Tigraay kanaan dura ibsa kenneen himannaan akkanaa dhugaa akka hin taane ibsuudhaan alaa turuu isaa gabaasni Ajaans Firaans yaadachiiseera. Bulchiinsa naannoo Kibbaa zoonii Oomoo Kibbaa aanaa Daasanechi keessatti lagni Oomoo guutee dambalii isaatiin kan ka'e jiraattonni 62,000 qe'ee isaaniirraa buqqa'aniiru. Gabaasaan VOA Yoonaataan Zabidiyoos jiraattota balaa kanaan miidhaan irra ga'eef hanga'oota naannoo haasofsiisuudhaan akka gabaasetti balaa kanaan oomishni barbadaa'ee beelladoonni manaas kan miidhaman yommuu ta'u manoottan barumsaa hedduun lolaa kanaan miidhaan irra ga'eera. Bulchaa aanaa kan ta'an obbo Qabraarraa Utakiluu gandoottan aanicha keessa jiran 40 keessaa 32 lolaadhaan rukutamanii misoomni qotiisaa barbadaa'eera. Zoonii Oomoo Kibbaatti itti gaafatamaa dhimma kominikeeshinii kan ta'an obbo Malaakuu Lammaa akka VOA'tti himanitti balaan sun kan ga'uu danda'e hidhii humna elektiriikaa maddisiisu kan gibee sadaffaa bishaaniin waan guutameef hir'isuudhaaf jedhamee bishaan gad lakkifame laga Oomootti dhangala'uu isaatiin jedhaniiru. Bara darbees rakkoon wal fakkaatan akka uumamee turee fi balaa ammaa kanaan namoota 2 irratti miidhaan salphaan ga'uu irraa kan hafe lubbuu nama irratti rakkoon qaqqabe akka hin jirre aangawoonni ibsaniiru. Gareen naga eegdota gamtaa Afrikaa inni Somaaliyaatti argamu kan AMISOM jedhamee beekamu waraana biyyoolessaa Somaaliyaa wajjiniin qindoomina uumuudhaan garee hidhattoota Al-Shabaab jedhamu irratti duula banuudhaaf qophaa'uu isaa beeksiseera. Wiirtuu walta'iinsaa kun kan uumame filannoo biyyattii keessatti geggeeffamuuf jedhu gufachiisuudhaaf gareen Al-Shabaab qophii gochaa yommuu jiru ta'uu isaa gabaasaan VOA Muhammad Kahiyyee Moqaadishoo irraa gabaaseera. Sirna wiirtuu waloo hundeessuu kana irratti karaa waraana mootummaa Somaaliyaatiin kan argaman Jeneraal Odoor Yasuuf Raagii karaa AMISOMiitiin immoo Meejor Jeneraal Wiiliyaam Kitisaa Oshumee hirmaataniiru. Yeroo ammaa naga eegdonni gamtaa Afrikaa 20,000 oli akka Somaaliyaa keessa jiranu ni beekama. Manni murtii waraanaa Somaaliyaa lammiileen biyya alaa 2 hidhaa waggaa 15tiin akka adabaman murteesseera. Manni murtii Moqaadishootti argamu kun dhalataa biyya Biriteen kan ta'e Daareen Antoonii Baayirensii fi lammii Maaleejiyaa kan ta'e Ahmed Mustaakiin bin Abdullah Hamid irratti kan murtoo kana dabarse miseensota garee hidhattoota Al-Shabaab ta'uudhaan waraana irratti hirmaachuu isaaniitiif jedhameera. Abukaadoon himamtootaa Mohammed Warsaame Mohammed namoonni suni firaa fi hiriyoota isaanii daawwachuudhaaf dhufan malee miseensa Al-Shabaab ta'uudhaaf miti jedhanii yoo fedhii himatamtootaa ta'e oliyyannoo akka gaafatanu dubbachuun isaanii